Fotos raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessa yaadannoon Birgeediyaa Jeneraal Taaddasaa Birruu kabarkanaa haal adda ta'een geggeeffamuuf. Sagantaawwan fiigichaatti dabalee kitaabni seenaa Taaddasaa Birruu hin eebbifamaa. Gaaffiif deebiin ijoollee bartoota gidduutiin godhamaa. Paanaal diskashaniin hin geggeeffamaa. Dhukkubsatoonni dhibee sammuu akkamitti ilaalama hawaasa keessatti? Kan gaddan kan isaaniif garaa laafan kan gargaaruu barbaadan akkuma jiran akka waan isaan namaa gadi ta'anii dadhabaa waan ta'aniif. Suudaan kibbaa baqatoota Eertiraa fi Itoophiyaa aari'uuf kanaaf oduu dabalataa nu waliin tura aan Aslii Galgaloo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattootteennaa oduuteen jalqabaanii guyyaa dhaloota waggaa 100 Birgeediyaa Jeneraal Taaddasaa Birruu haala adda ta'een yaadachuu fi qophiin geggeeffamuu irratti argama. Sirni yaadannoo kuniin karaa faawundeeshinii Taaddasaa Birruun geggeeffama. Akkaataa sirni kun itti geggeeffamu irratti namoota miidiyaaf ibsa kennan keessaa tokko gameessa siyaasaa obbo Leencoo Lataati. Seenaa fi yaadannoo kan irratti obbo Leencoo gaafadhe. Fookasiin jireenya Jeneraal Taaddasaa ta'a. Kontribuushinii isaan dammaqiinsa Oromootiif buusan gatii isaan kaffalanis dhumarratti hidhaa booddee ajjeechaa. Kana hunda irraa immoo caalaa barbaachisaan kan nuti nama dardaratti dabarsuu barbaannu namni barate mirga gaafataa jedha ture. Mirga ofii qofa miti kan inni gaafatus mirga uummata ofiis gaafata. Kanaaf yaadannoo isaa kana keessatti akka namni dardarri kaayyoo isaa kana hubatee hordofu gochuu irratti hojjetamaa jechuudha. Akkuma jette waan hedduu hojjetee Oromoo fi fakkeenya Oromoon akka baratu inni qooda guddaa qaba. Atiin akka nam tokkooti Taaddasaa Birruu akkamiin ibsita? Jechuun Jeneraal Taaddasaan nama jireenya ofiitiif waa tokko hin yaadne jireenya uummata ofiitiif ka baay'ee yaadu baay'ee tattaafatu dhuma irrattis jireenya ofii kaffale nama akkasiiti. Ati akka dhuunfattis duriin beektaa? Argeera eega isaanii galamsoorraa bahanii shaggaritti deebi'anii yeroo baay'ee wal agarra turre. Adda bilisummaa Oromoo bu'uureessuu irratti wajjin hojjenna turre yaada garagaraas wajjin kaafnee haasofna. Nama akkamii ture inni? Nama tuffatu hin dhosine sodaataa ta'uu kee arginaan hin dhosu sitti hima. Ati sodaataadha gatiin qabdu namaan jedha. Nama baay'ee Oromoo ta'ee Oromoodhaaf hin hojjenne hin arrabsa nama akkasii ture. Oduun yeroo baay'ee dhaga'amu. Inni duraanii Haile Sillaasee waliin nama baay'ee wal dhaga'uu jedhan ka walitti dhufeen qabu ka waliin hojjetu garuu wanni isaan irraa wal dhaban barnoota Oromoo irra ka'ee jedhan. Wanti jedhamu kun agam dhugaa? Anis dhagahe waan sana. Dhugaa miti adda baasuu hin danda'u. Haile Sillaasee wajjin miti kan inni dubbii kanarratti wal dhabe. Akiliiluu wajjin. Akiliiluudha inni Oromoota naannoo Shaggar kana Fidel Saraawit jedhee barsiisuutti ture miti. Nu liqimsuu Oromoon baay'eedha yoo baratan nurra garagalu jedheeni jedhama Akiliiluun. Isarraa inneedha Oromoon akkuma Itoophiyaa hafee mirga qaba. Barnootuma dhabe jedhee yaadaa ture. Isaan pilaana biraa qaban Oromoodhaaf. Oromoon akkan baranne, akkan guddanne, akka dammaqiinsa hin qabaanne gochuu irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan hubatee sana booddee dhaqee maccaaftuu lama duraan dide dhaqee miseensa ta'ee the rest is history. Kaayyoo inni dhaabbateef ilaalchi inni qabu Oromoon bakkaan geette akka yaada kan keetitti. Xiqqoo nu hafa. Itoophiyaa jijjiiruu barbaade inni. Itoophiyaa walqixxummaan keessatti dhugoome arguudha barbaade. Oromoonis akkuma saboota biraa akka baratan Amaarris saboonni hafanis barnooti mirgi barachuu mirgi politikaa qooda fudhachuu hundaafuu walqixa akka ta'u barbaada ture. Isaan garuu ol'aantummaa humna tokko qofa tiksuu barbaadu turan. Isa kana yeroo dammaquu wal dhabee jechuudha. Hamma gaafa sanaatti inni akkuma isaa Oromoon hafees akka ta'u barbaada ture. Inni ofii afaan Amaaraa tolchee haasa'a. Gi'iziyyuu beeka. Itoophiyaawwidha. Itoophiyaadhaaf loleera. Biyya keessattis biyya alaattis. Kanaaf Itoophiyummaan isaa shakkii keessan turre isaaf. Nama akka isaa kana baay'isuu barbaade inni. Oromoo akkuma koo yoo baratan Itoophiyummaan isaanii eegamee fi guddachuu danda'u ka jedhu eege. Garuu Akiliiluurraa kan hin dhagahee jarri walqixxummaa akka hin barbaanne. Har'as walqixxummaa bira geenye malee hin dhugoomne. Garuu
walqixxummaa kana dhugoomsuudhaaf hunda caalaa ka qabsaa'uu qabu Oromoodha. Oromoo yoo harka wal qabatee afaan tokko ta'ee yaada tokkichaan qabsaa'ee walqixxummaa biyyaa hin dhugoomsa. Walqixxummaan jiraachuun immoo tokkummaa Itoophiyaa haaraa fida. Maal jechuu kootii warraaqxonni Faransaayii birmadummaa walqixxummaa obbolummaa jedhanii ka'an. Liberty, equality, fraternity jedhanii ka'an. Waggaa 200 oli kun. Bakka hundi walqixa birmaduun taanetti walqixxummaan hin jiru. Bakka walqixxummaan hin jirretti immoo obbolummaan hin jiru. Tokko ajajaa, tokko ajajamaa, tokko gooftaa, tokko garbicha yoo ta'e obbolummaan jiraachuu hin danda'u. Kanaaf tokkummaan Itoophiyaa dhuguma birmadummaa walqixxummaa fi obbolummaa irratti hundaa'ee bira geenye irraa dhugoomsuudhaaf qabsoo Oromootii fi saboota cunqurfamoo ta'a jechuudha. Yaadannoo isa kanirratti wanti addaa taasifamuuf deemu maali? Fiigicha magaalawwan Oromiyaa 40 ol keessatti dorgommiin fiigichaa godhama. Silaa kun hojii Oromooti. Kanaan akkasitti gooneetu dhaamsa isaa Oromiyaa bal'aadhaan waliin geenyaa jechuudha. Isa kana importantii nanaaf. Kabira. Sagantaawwan fiigichaatti dabalee kitaabni seenaa Taaddasaa Birruu hin eebbifamaa. Gaaffiif deebiin ijoollee bartoota gidduutti hin godhamaa. Paanal diskashaniin hin geggeeffamaa. Akkasumas egzibishaniin fotoogiraafii fi qabeenya isaa uffata waan uffachaa ture kun hin agarsiifamaa jechuudha. Ulfaadhoo Obbo Leencoo. Galatoomi. Hawaas keessatti namni dhibee sammuu qabu namoota garii biraatti fudhatama qaba. Ka garii biraatti ammoo maraataa yookiin maraatu jedhaniin kan qofa don taane mata dhibee sammuu yoo himan tolchaachuu maraacha, hojii sheexanaatti, abaarsi qabu yookiin dheekkamsa rabbii namni jira. Sababa kanaanii miidhaa namoota kan erga'u salphaa mitii jechuun ispeeshalistiin wal'aansa dhibee sammuu Daani'el Tolaasaa waa'ilkeen hirpha gammachuutti hima. Akka dhukkubsatoonni dhibee sammuu Itoophiyaa keessatti ilaalaman ibsuun eegala. Ilaalchi hawaasaa gara dhibee kanaatti jiru. Garaagaradha. Isa gaariirraa yoo jalqabne kan namoota sammuu dhibanii fi gaddan kan isaanii fi garaa laafan kan gargaaruu barbaadan akkuma jiran akka waan isaan namaa gadi ta'anii eenyummaan isaanii namaa gadi ta'ee dadhabaa waan ta'aniif waan dhukkubsatan godhanii namoonni yaadanis immoo namoota akkasii tuffachuu miidhaa adda addaa irraan ga'uutu jira. Bakka tokkotti immoo dhibeewwan sammuu kana akka abaarsa rabbiitti ilaaluutu jira. Akka seexanaan dhufutti ilaaluutu jira. Kanarraan kan ka'e namoota amantaatti dadhaboo ta'an, namoota rabbitti dhiyeenya hin qabne, rabbii wajjin walitti bu'aan godhanii yaadutu jira. Ilaalchinni bal'aan garuu harka namaatiin akka namni waa itti godhanii yaadutu jira. Hawaasni bal'aa waan ta'eef ilaalchi hawaasni gara dhibee sammuutti qabu hagas bal'ataa jechuudha. Dhibeen sammuu seexana wajjiniin hariiroo qabaa? Beekumsi gama saayinsiitiin jiru hawaasa keenya keessaa ammam akka inni hin seenne kan agarsiisudha malee dhibeewwan qaamaa kan biroorra bifa adda ta'een waan yookaan immoo seexanaa wajjin wal qabatu waan qabaateef miti. Biyya keenyatti Finfinnee keessatti namoota karaarra jiraatan namoonni dhibee sammuu qaban gara 90% ol akka ta'e. Sana keessaa parsantiin 41 dhibeewwan saayikoosis jennu dhibeewwan sammuu gurguddoo isaa wajjin kan wal qabate dhibeewwan araadaaf alkoolii fi araada bal'oo adda addaa wajjin wal qabatan gara parsantii 60 akka ta'an agarsiisa. Tarii biyya keenyatti qo'annoon nuti maqaa dha'uu dandeenyu isa kanaan. Maaltu dhibee sammuu biyya keenyatti ammeessa? Faaktaroota dhibee sammuutiif nama saaxilan baayoo saayikoo sooshaal jenneetu hubanna. Maal jechuudha dhibeewwan sababoota baayoloojikaal ta'an yookaan saayikooloojikaal yookaan sammuu wajjin wal qabatan jiru sababoonni hawaasummaa jiru jechuudha. Dhibee sammuu gaafa dubbannu dhibee tokko miti kan nuti dubbataa jiru dhibeewwan 300 olidha gosaan. Faca'insa dhibeewwan hunduu hawaasa keenya keessa akka jiran bakka hospitaalatti gaafa yaaliidhaaf dhufan ni argina. Bifa mirga namummaa isaanii miidhuu fi bifa namummaa isaanii xiqqeessuun yeroo isaan miidhaa adda addaa keessa darban argina. Garuu hidhuun qaama sarbama mirga namaati. Namoota kana hidhuun mirga keenya miti.
Walumaa gala dhibeen sammuu fi yaaliinsaa biyya keenyatti wanta xiyyeeffannaa hin qabnedha. Haalatti fooyya'u irratti qaamni ilaallatu hunduu ituu irratti yaadee jenna. Akka namni itti qaana'ee mana keessa isaanii hin dhoksine baasee akka isaan yaalchisu waan hawaasa jajjabeessu waan ta'eef wantoota kanarratti hojiin advokeesii hojiin mirga namoota kanaaf dhaabachuu gama miidiyaatiinis ta'ee qaama ilaallatu hundaan hojjetamuu qabaa jedhee yaada. Dhaggeeffattootni namoota gaggabaaboo addunyaa isanii ibsaa jalqabaanii koomishiniin marii biyyaalessaa lammiileen Itoophiyaa biyyoota ala jiraatan adeemsa marii keessatti hirmaataniif haal mijeessaa jiraachuu hima. Koomishinichi kan ibse wayitaafiyaa'in man maree bakka bu'oota uummata hoggansa olaanaa paartii badhaadhinaa fi pireezidantoota naannolee waliin mari'ata. Mariin gaggeeffamu kun sadarkaa federaalaa naannolee bulchiinsa magaalotaa fi daayispooraati jedhama. Suudaan kibbaa baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa biyyattii karaa seeraan ala seenan akka ari'uuf beeksifte. Baqattoonni kunneen ka'umsi isaanii magaalaa guddoo Suudaan Kartuum taasifatan yoo ta'u, Suudaan kibbaa ka seenan nageen barbaachaaf jedhama. Namoonni kunneen karaa dhufaniitti akka deebifaman itti gaafatamaan immigireeshinii biyyattii dubbate. Dureessi addunyaa kanaa Elon Musk weerara Raashiyaa Yuukireen irraa geggeessaa jirtu dhaabsisuu irratti yaa Tiwiitar irraa dhiyeesse maxxansuu dursee Vladimir Putin waliin haasa'ee gabaas jedhu waakkata. Hoogganaan dhaabbata gorsa balaa siyaasaa Eurasia Group Birmiyaan Musk Pireezidant Putin waliin haasa'uun dhuunfatnatti himee jedhe. Taphni Champions League akkuma itti fufee jira. Zaloo kakalii akkam ture? Maaltu jira? Asilee galatoomii kaleessa kilaboonni gurguddaan qabxii gatanii jiru. Real Madrid, PSG akkasumas Juventus qabxii kanneen gatan keessatti argamu. Man Cityn illee osoo hin eegamin Copenhagen qixa 0-0dhaan xumuran jechuudha. Haaland waan hin taphataniif moo? Kaleessa Haaland taa'umsa jijjiirraa ka'uun kan dirree seene ammoo osoo galchiin lakkoofsiin hafee jira. Chelsea kilaboota Ingilizii keessaa AC Milan 2-0 mo'atee milkaa'ee jira jechuudha. Gama biraatiin immoo PSG'n Lionel Messi malee gara dirreetti kan seene guyyaa kaleessaa Benfica waliin qixa 1-1 xumuree jira jechuudha. Kana wal qabatee Kylian Mbappé ammallee kilabicha keessatti gammadaa kan jirre ibsamaa jira. Namni Kylian Mbappé bituu barbaadu immoo paawundi miliyoona 300 kaffaluu qaba jedhee jira. PSG'n har'aa odeeffannoon haaraan bahan kanneen kanarraa keessaa asili Champions League har'as itti fufanii gaggeeffamu. Rangers dirree isaa irratti Liverpoolin keessummeessa. Liverpool ga'umsa gaarii irratti hin argamu. Klopp inni falmannaa ammoo waadaa isiniif hin galuun injifanna jennee jedhanii jiru. Kanaaf Liverpoolitti taphni kun cimuu ni danda'a. Taphattoonni jajjaboon kan akka Diaz faalle miidhamanii jiru jechuudha. Gama biraatiin Barcelonaan Inter Milaaniin dirree isaa irratti keessummeessa. Xaviin tapha xumuraa nuuf ta'a jedhee jira. Har'a yoo injifanne gara marsaatti aanutti darbuu hin danda'u. Kanaafiyyuu har'a akka injifatu dhaadatee jira. Tottenham dirree isaa irratti Frankfurtin keessummeessa. Kana dura qixa 0-0 ture kan isaan xumuranii gareen Antonio Conte tapha kana mo'achuuf ni taphata jedhamee eegama. Kan biraan ammoo Napoliidha. Napoliin kana dura Ajaxin 6-1 injifatee jira. Har'as dirree isaa irratti Ajaxin keessummeessa jechuudha. Leenjisaan Napoli Spalletti waggaa darbe waancaa seeriyaa Xaaliyaanii injifachuu dadhabde jedhamee deeggartoota isaatiin jechuudha mormiin isa mudatee ture. Konkolaataa isaa jalaa hatanii dhoksanii ture. Konkolaataa kanaaf deebisaa jennaan yoo ati hojii leenjisummaarra gadhiiste siif deebisnaa jedhanii ture. Yoo siidiin isaa hin cabne ta'e nageenyi isaa eegame konkolaaticha deebisee nan fudhadha jedhanii ture. Konkolaataa gatii qaaliin bitamu ture. Bara kana garuu seeriyaa Xaaliyaanii keessatti sadarkaa tokkoffaarra taa'uun deeggartootni isaanii akka isaan jecha isaanii deebisanii akka isaan ofitti qaana'an taasisanii jiru jechuudha. Tokkoffaarra jiru. Champions League'n illee ramaddii isaanii keessaa tokkoffaarra jiru. Deebisanii deeggartoota isaanii qaanessanii jiru jechuun ni danda'ama Spallettiin. Kan biraan ammoo Atletico Madrid Club Brugge waliin ni taphata. Brugge kana dura Atleticotiin injifatee jira. Taphni kunis har'a taphoota jajjaboo eegaman keessaa isa tokko ta'a jedhameeti kan eegamu. Bayer Leverkusen Porto waliin, Bayern Munich ammoo Victoria Pilsen waliin kan taphatan ta'a jechuudha. Sportingii fi Marseille illee taphoota har'aa gaggeeffaman keessaati isaan eegamanidha. Galatoom Zaloo. Galatoom Asile. Dhaggeeffattootni wanti harqabannee aganumaa nagaa waaqee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaadhaan bulaa.